sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Onkolees 19 bara 2017 harka fuuni akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Akkuma barame sagantaan keenya oduu isin dhageessuun eegalla. Itti aansuun ibsa ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isin biraan geenya. Wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan michuu lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Hiriirri mormii fi fincila xumura gabrummaa itti fufuun godinaalee Oromiyaa tokko keessatti gaggeeffamaa jira. Sirna mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraa kaasuudhaaf torban darbe keessa onkoloolessa 11 kan eegale hiriirri mormii ammas itti fufuudhaan godinaalee Oromiyaa tokko fi yuunivarsiitiiwwan baay'ee keessatti gaggeeffamaa jira. Dhiibbaa mootummaan wayyaanee waggoota 26 darban uummata Oromoo irratti raawwataa turtee fi raawwataa jirtu balaaleffachuudhaaf kan eegale mormiin kun bakkoota hedduu keessatti nagaan xumurameera. Akkuma duraan amaleeffattee mootummaan wayyaanee uummata nagaan mormii isaa gaggeeffatu irratti dhukaasuun lubbuu namaa galaafataa kan turte ammas itti fufuudhaan hiriira mormii kanarratti lubbuu namoota hedduu akka galaafattee odeeffannoon arganne ni addeessa. Magaalaa Shashamannee fi Harargee aanaa Bookee keessatti uummata nagaa irratti dhukaastee lubbuu namootaa kan balleessite mootummaan kitabittuu wayyaanee ammas itti fufuudhaan godina Shawaa Kaabaa keessatti uummata hiriira ba'uun falmaa mirga abbaa biyyummaa isaa taasisaa jiru irratti dhukaasa banuun yakka ajjeechaa akka raawwatte dhaga'ameera. Magaalaa Caancoo keessatti dargaggoo Faayisaa Alamuu jedhamu kan ajjeeste mootummaan wayyaanee kanas badii tokko malee sababa hiriira ba'uun gaaffii mirgaa gaafateef qofa akka ta'e odeeffannoon arganne ni addeessa. Qeerroon magaalaa Caancoos awwaalcha dargaggoo Faayisaan booda qabeenya diinaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaan konkolaataa fe'isaa fi konkolaataawwan waajjiraa hedduu daaraa akka godhan maddeen odeeffannoo keenya magaalaa Caancoorraa nuuf gabaasaniiru. Akkasuma hiriirri mormii godinuma Shawaa Kaabaa kana keessatti guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 18 bifa ho'aa ta'een jiraattota hedduu kan hirmaachise gaggeeffamaa ooleera. Hiriirri kun karaa nagaatiin haga walakkeessa guyyaatti adeemsifamaa kan ture yommuu ta'u erga waraanni wayyaanee hiriira kanatti makamee balaan gurguddaan uumamuudhaan lubbuun namoota hedduu akka darbe maddi odeeffannoo keenya Gabra Gurraachaarraa nu qaqqabe ifoomseera. Du'aan dargaggoo Faayisaa Alamuu magaalaa Caancootti ta'een wal qabatee bifa ho'aan adeemsifamaa kan ture mormiin kun uummata nagaadhaan balaaleffannaa sirna mootummaa wayyaanee irratti argamu irratti qaamni mootummaa wayyaanee irraa ergamuun hidhatee gara sanatti bobbaafame dhukaasa banuudhaan battalatti lubbuu namoota 7 akka ajjeesee fi hedduun madaa'uun gara hospitaalaatti geeffamanii achittis namoonni 2 lubbuun akka darban odeeffannoon arganne ni addeessa. Wareegamuu dargaggoota kanaarraa ka'uudhaan uummanni baadiyyaa fi magaalaa hunduu birmannaa taasisuun mormiin bifa addaan itti fufee ammas qabeenya diinaa kan ta'e konkolaataawwan hedduu irratti qeerroon tarkaanfii fudhachuudhaan akka dhabamsiisan maddeen odeeffannoo keenyaa itti dabaluudhaan gabaasaniiru. Qeerroon Gabra Gurraachaa waraana wayyaanee nama dargaggoota kana ajjeesee qabuudhaan bakka Goroo jedhamutti tarkaanfii irratti fudhataniin gumaa wal fakkaataa ajjeechaa lubbuu irratti raawwachuu isaanii qeerroon Gabra Gurraachaa nuuf gabaasaniiru. Ergamticha wayyaanee lubbuu ilmaan Oromoo galaafate kana erga ajjeesanii deemanii qaamni mootummaa wayyaanee reeffa isaa fudhatee akka deebi'es itti dabaluun nuuf himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa hidhabuu abootee keessatti mormii balaaleffannaa sirna abbaa irree wayyaanee irratti lubbuun dargaggoo tokko akka darbe dhaga'ameera. Haaluma wal fakkaatuun hiriirri mormii kun godinuma kaaba Shaggar kana keessaa muka xurreetti onkoloolessa 17 bifa ho'aan gaggeeffamaa kan oole yommuu ta'u waraanni mootummaa wayyaanee gara sanatti duuluudhaan mormii uummataa kana fashaleessuudhaaf hawaasa goolaa akka turan dhaga'ameera.
Lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa fi aanota baay'ee keessatti onkololeessa 17 bara 2017 fincilli diddaa fi balaaleffannaa mootummaa goolessituu wayyaanee itti fufee ooluu maddeen keenya gabaasan. Magaalota kanneen akka Baddellee, Rumuu, Buree, Mattuu fi bakka baay'eetti hiriirri mormii nagaan kan xumurame yommuu ta'u, Beddelleetti walitti bu'iinsi uumame namni tokko rasaasaan kan rukutame yommuu ta'u, uummanni fi poolisiin akka walitti bu'ee tures gabaafameera. Hiriirri kun hawaasa hunda kan hirmaachise ta'uu maddeen odeeffannoo keenya itti dabaluun eeraniiru. Hiriira mormii magaalaa Horrumuu keessatti taasifame irratti tilmaamaan namoonni 100,000 ta'an akka hirmaatanis maddi oduu keenya gabaaseera. Hiriira kana irratti haala Oromiyaa keessatti rakkoo uumamaa jiruun wal qabsiisuun dhaadannooleen garaagaraa dhageessifamaa akka oolanis dhaga'ame. Akkasuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanotaa fi magaalaa garaagaraa keessatti onkololeessa 17 fincilli xumura gabrummaa dho'ee ooleera. Sulula Fincaa'aa fi magaalaa Warshaa Sukkaara Fincaa'aa, Ana Amuruu, Jaardagaa Jaartee, magaalaa Aliboo fi Ona Guduruu Kombolchaattillee haala adda ta'een diddaan gaggeeffamaa akka oolee maddi oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo onoota kanneenirraa nuuf gabaasaniiru. Hiriirri mormii kun yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran hedduu keessattis gaggeeffamaa akka jiru dhaga'ame. Dhimma walitti bu'iinsa daangaa Somaalee fi Oromiyaan wal qabatee rakkoo nageenyaa uumameen barattoonni yuunivarsiitii Jijjigaatti baratan gara sana deemuu mormuu isaaniirraa kan ka'e barattoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa hiriira mormii gaggeessaa akka jiran odeeffannoon yuunivarsiitiiwwan adda addaarraa arganne ifoomsee jira. Haaluma kanaan yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awaaroo keessatti kan eegale mormiin gama barattoota yuunivarsiitii itti fufuudhaan yuunivarsiitii Haromaayaa, Adaamaa, Jimmaa, Mattuu, Madda Walaabuu fi Amboo keessatti itti fufee akka jirus dhaga'ame. Barattoonni kunneen gaaffilee wal fakkaataa kan gaafatanii fi rakkoo addaa yeroo ammaa kana uummata keenya Oromoo irratti raawwataa jiru kana sirriitti irratti mari'achuudhaan hanga dhumaatti akka mormanii fi balaaleffachuu qaban murteessaniis jiru. Qabiyyeen gaaffii barattoota kanneenis barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jijjigaatti barachaa turanii fi akka haarawaatti yuunivarsiiticha seenan gara biraatti akka ramadaman gaafatanii deebii hanga argataniitti barattoonni Oromoo mooraa barnoota garaagaraa keessa jiran barnoota akka hin eegalle cimsanii ibsaniiru. Karooraa fi sagantaa mootummaa gabroonfattuu daangaa Oromiyaa cicciruu fi duguuginsa sanyii Oromoo irratti raawwachuuf saxaxee kana irratti dammaqanii irree tokkummaatiin wal bira dhaabbachuun mormuu akka qabanis ibsaniiru. Sochii fincila xumura gabrummaa qeerroo dargaggoonnii fi uummanni Oromoo itti jiru akka deeggaranii fi keessatti hirmaatanis himaniiru. Gargaarsa lammiif jedhu hanga humna isaanii akka bira dhaabbatanis ifoomsaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo, Jimmaa fi Haromaayaa keessatti hiriira gaggeessaa turanis gargaarsa uummata keenya Somaaleerraa buqqa'aniif guyyaa har'aa taasisaa akka oolan beekameera. Hiriirri mormii yuunivarsiitiiwwan adda addaatti taasifamaa jiru kun barattoonni yuunivarsiitii Jijjigaa akka yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirutti baratan taasisaa akka jiru odeeffannoowwan tokko tokko arganne addeessaniiru. Yuunivarsiitiin Haromaayaa barattoota kana galmeessuu akka jalqabees dhaga'ameera. Akkasumas yuunivarsiitiin Rift Vaalii barsiisuudhaaf galmee akka eegaleerus dhaga'amaa jira. Oduu keenya biraatiin humni liyyuu haayilii Sumaalee karaa daangaatiin uummata Oromoo tuttuquun gaaga'ama lubbuu geessisaa akka jirtu dhaga'ame. Waraanni ergamtuu wayyaanii liyyuu poolisiin Somaalee onkololeessa 18 karaa ona Maayyuutiin seenuudhaan ona Qumbii seenuun konkolaataa irratti dhukaasa uummatatti banuudhaan nama lama kan maqaan isaanii Mohaammed Abdurrahmaanii fi Fatiyaa Usmaa'el jedhaman madeessuu maddeen sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo ona Qumbii gabaasanii jiru. Uummanni Oromoo naannoo Somaalee keessaa abdiillee fi wayyaaneedhaan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an rakkoo hamaa keessa akka jiran dhaga'ame. Naannoo Somaalee keessaa uummanni Oromoo qabeenya isaanii fi maatii isaaniirraa addaan faffaca'anii kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiramanii akka jiran namuu quba qaba. Kana sababa godhachuudhaan gargaarsi bifa adda addaan biyya keessaa fi biyya alaatti walitti qabamaa akka turee fi ammas walitti qabamaa akka jirus beekamaadha. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaas waan qabuun osoo of hin qusatin gargaarsa barbaachisaas gochaa tureera. Har'as kallattii adda addaan gargaarsa kana taasisaas jiru. Gargaarsi maallaqaa fi wantoota barbaachisan kan biroon kanneen akka midhaan nyaataa, dhugaatii fi uffataa taasifamaa fi akka tures yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee garuu uummanni waan qaburraa buqqifame bakka adda addaatti rakkataa jiru kun gargaarsi walitti qabamaa ture kun hatattamaan bira ga'uu dhabuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran dubbatu. Uummanni araddaalee adda addaa keessa faffaca'anii jiran kun maatii isaanii waliin wal dhabanii guyyuu boo'aa jiraachuurra darbanii waan nyaataa fi dhugaatii dhabuudhaan rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiraachuu maddeen nuuf eeraniiru.
ummanni Somaaleerraa buqqa'uun gara Oromiyaatti ergame kun gariin gara bahaatti gariin immoo gara lixa Oromiyaatti geeffamanii kan jiran yommuu ta'u warreen lixa Oromiyaa gara Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraatti geeffamanii jiran gargaarsa barbaachisaa dhabanii rakkataa akka jiran dubbataniiru. Qaamni hanga ammaatti dhufee nu dubbise hawaasa naannoorraa kan hafee oomtu hin jiru kan jedhan waan uffatanii fi nyaatan dhabanii rakkachaa akka jiranis dubbataniiru. Akkasuma kanneen gara bahaa Oromiyaa kanneen akka Baalee fi Harargee keessatti hiramanii jiranis rakkoon isaan mudataa akka jiru dhaammataniiru. Kanaafuu qaamni itti gaafatamummaan gargaarsa kana walitti qabaa ture rakkoo hawaasaa kana furuuf akka hojjetu gamanumaan dhaammachuu feena. Oduu keenya itti aanuun warshaan bishaan Amboo jeequmsa hojjettootaan muddamaa jira. Sababni jeequmsa kaasee torbanoota as dhiyoo keessa mootummaan wayyaanee maashina araqee buqqistee gara Tigraayitti dabarsuuf osoo yaaltu mormii hojjettootaan hambifamee akka ture gabaafamaa tureera. Dhimmi kun sadarkaa biyyaattis mormii kaasuudhaan guyyaa Dr. Abiyyi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti uummata mariisisuu Amboo deeme akka ajandaa cimaatti irratti haasa'amaa tureera. Haaluma kanaan hooggantoonni godinaa qaamni seeraa fi jaarsoliin biyyaa dhaqanii akka dubbii kana qoratanii fi hojjettoota waliin haasaa akka taasisan beellamamee ture. Guyyaa har'aa jechuun onkoloolessa 19 yeroo jarri dhufanitti hojjettoonni walgayicha seenanii rakkoo warshicha keessa jiru akka hin saaxille yeroo dhorkamanitti mormiin mudatee jira jechuudhaan maddeen keenya Amboo nuuf gabaasaniiru. Dhumarratti miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo fi hoogganaa humna tarkaanfii Mandhee Yuunivarsiitii Wallaggaa fi Mandii ta'uudhaan baroota dheeraa tajaajilaa kan ture dargaggoo Beekumaa Gaaromaa du'aan addunyaa kanarraa boqote. Jaal Beekumaan Wallagga lixaa aanaa mana Sibuutti kan dhalatee fi Yuunivarsiitii Wallaggaarraa muummee makaanikaal injineringii barachuun bara kana kan eebbifame yommuu ta'u ayyaana Irreechaa dilbata darbee Wallagga lixaa Mandiitti geggeeffame hirmaatee wiixata darbee balaa konkolaataatiin sababeeffatee lubbuun isaa darbeera. Beekumaan hoogganaa Mandhee fi qeerroo ta'ee ona mana Sibuu akkasumas Yuunivarsiitii Wallaggaatti qeerroo ijaaruu fi tarkaanfii qindeessuun shora olaanaa taphachaa kan ture. Ji'a darbe keessaa reebicha hamaa humna tikaa wayyaaneen irra ga'een mataansaa tarsa'ee yaalii yeroo dheeraan booda mataansaa hodhamee fi kan ture ta'uu maddeen odeeffannoo keenyaa addeessaniiru. Balaa konkolaataa salphaatiin mataan isaa duraan hodhamee ture kun gadhiisuudhaan battalatti lubbuun isaas dabarteetti. Dargaggoo Beekumaa boolla isaa daadhiin haa guutu jecha kaayyoo isaa jalqabaa galmaan ni genya jechuun qeerroon dargaggoo jabaa kana dhabe gadda itti dhaga'ame ibsateera. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa mitir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isiniif dhiyeesse Jaal Abdii Bilisummaa turee horii bulii jenna. Sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii addaattiin isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. falmacha wata ka oromon jaba jaba galcha sodan nedina atar kuma duwan igna palo laus mapa ilman jeda kero biya romo daya kero wasine niga darro sambekani wasine niga darro sambekani irgana matukne anke matukani ache singatini amirga kedibu wasiguma gota alagana jilu jeda kero biya romo daya kero
ke sabasa kuma ajela kero wambiya jabera ya kero gara finjiranu biya kenya male namni ko sodumu akana tintolle kana ko turesu sabako gurgure oramiya bandua jede garamure lola kero wambiya oda ya kero alaba noromo bima magarisa ketuni paviftu anuri ke oda bakalchi angate kupa oda iftu wolsikab numale garan kenya chiftu jeda kero wambiya oda ya kero waan injijjiiramnerraa jijjiiraman eegne ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo onkoloolessa 18 bara 2017 miidiyaa wayyaaniirraan olola shiraan guutame kan jijjiirama fakkeeffamee yeroo dheeraadhaaf lallabamuu jalqabe kana osoo hin alanfanne akka hin liqimsine uummata keenya hubachiifna. Oppiidiyoon jijjiirama fiduuf akka waan bilisa taate tokkotti olola itti fakkeessii hafarfamaa jiru kanaan osoo hin dogoggorre uummanni keenya galii qabsoo isaa kan ta'e mirga abbaa biyyummaa isaa harkatti galfachuuf bayyaannatoo fi ciminaan akkasumas tokkummaadhaan akka socho'u gad-jabeessinee dhaamna. Wayyaaniin jaarmiyaa farra dimokiraasiiti. eenyummaan wayyaanee kun waan laaftuutti jijjiiramuu danda'u akka hin taane mudannoon ganna 26 bareechee waan argisiisee jiruuf yeroo ammaa dhugaa kana namni hin hubanne jira hin fakkaatu. waggoota 25 dura wayyaaneen uumama isaa kan farra dimokiraasii ta'e kana irraa yookiin dhiibbaa hawaasa addunyaatiinis ta'e dogoggora ofii irraa barachuudhaan jijjiiramuu danda'a abdii jedhuun wayyaanee waliin hojjetanii rakkina siyaasaa naannoo kana furuuf humnoonni yaalan hedduudha. haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoo sana duras maalummaa wayyaanee hojiidhaan lafarratti waan beekuuf gama isaatiin humna kamuu wajjin nagaadhaan hojjetanii rakkoo siyaasa naannichaaf furmaata waaraa fiduu haalli dandeessisu yoo dhugumaan mijaa'e itti hirmaachuuf qophii ta'uusaa ibsachaa fi eenyummaa wayyaanees warra hin beekne biratti saaxilaa yoo nagahe. wayyaaneen ammoo uumama isaa kan farra mirga uummataa fi dimokiraasii irraa jijjiiramuu akka hin dandeenye kanneen hubatanii fi himaa bahame. akkuma xiinxala adda bilisummaa Oromootti eenyummaan wayyaanee kanneen hubatamuu bubbulanii fi kanneen osoo beekanii haalaan jiraatan illee farra uummataa dimokiraasii fi nagaa ta'uun amma hundaaf ifa ta'aa dhufe jennee amanna. bara wayyaaneen humnaan mootummaa qabsiifamee kaasee adda bilisummaa Oromoof ummata Oromoofis ta'e ummattoota cunqursaa wayyaanee jalatti kufan hundaaf filmaanni tokkichi hafe ijaaramanii karaa danda'ame hundaan irratti qabsaa'uudhaan humna farra dimokiraasii fi farra nagaa naannichaa ta'e kana yookiin humna TPLF EPRDF humnaan gatiittii ummattootaa irraa buusuuf qabsaa'u qofa ta'e. dhugaa kana tolchee hubachuudhaan ummata barsiisee ijaaruu fi hidhachiisuudhaan ummanni akka mirga isaa qabsoodhaan kabachiifatu taasisuu irratti hanga adda bilisummaa Oromoo kan hojjete hin jiru. galata adda bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo kan mirga ofii kabachiisuuf gootummaa fi
cichoominaan qabsaawee har'aan tana wayyaaneen eenyummaan isaa kan farra ummataa dimokiraasii farra bilisummaa fi nageenyaa ta'e hunda biratti saaxilamee ummattoota hundaan jibbamee tufamuu bira taree qabsoo ummattoonni mirga ofii kabachiisuuf geggeessaniin keessattuu qabsoo bilisummaa Oromootiin akka hin dandammannetti haleelamee afaan boollaa irra gahee jira. Mirgaa fi injifannoon kun qabsoo haqaa ummattootaan keessattuu ammoo qabsoo hadhaawaa dargaggoonni Oromoo addattii fi ummanni Oromoo dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo faana hiriiree geggeesseen kan argamedha. TPLF yookaan wayyaaneen sadarkaa irra ga'e kana kufaatii isaa kan hin oolle hubachuu fi irraa barraaguudhaaf of dandammachiisuuf diraamaa shiraa hojjechuuf yaaluu irraa hanga du'ee awwaalamutti hin dhaabbatu. Diraama kanas ergamtoota isaa kanneen ta'an miseensota dhaabota kaayyoo isaa ittiin galmaan gahuuf ofii isaatti bixxilee gantoota saba irraa dhalatan gananii garaa isaaniif bulan gariitti dhimma bahuudhaan hojiitti hiikuuf tattaafachaa jira. Isaan kun ammoo yakkaa fi saamicha qabeenya Oromoo keessatti kanneen TPLF waliin qooda olaanaa qabanidha. Dhaabota waahillan TPLF ta'an keessaa sabboontota kumaan lakkaawaman kanneen jijjiirraa qabsoon ummattoota fidaa jiru deeggaranitti hudhaa fi gufuu guddaa warri ta'an kanneen akkasii ta'uun nama hin falmisiisu. Dhaabota wayyaaneen kaayyoo isaa ittiin galmaan gahuuf tolfate keessaa tokko kan ta'e OPDO keessa sabboontonni ilmaan Oromoo kan roorroon saba isaanii irra gahu isaan laalessuudhaan roorroo kana saba isaanii irraa dhaabsisuuf hawwii qabanii fi jijjiirama adda bilisummaa Oromoo fi uummanni itti jiru akka milkaa'u kan hojjetan kumootaan akka turanii fi jiran dhokataa miti. Isaan akkasii caalaatti jajjabeeffamuu fi hammatamuu akka qaban qabaa fi eeggannoon feesisu godhamuu fi akka qabu wal hubachuu feesisa. Isaan kun humnaa fi miiltoo falmaa bilisummaati. Hiriira qabsaawotaa keessatti hammatamanii kaayyoo bilisummaa ummata keenyaa galmaan ga'uuf waliin tarkaanfachuun dirqama qabsoo ta'uu amanuudhaan addi bilisummaa Oromoo kana irratti jabinaan hojjechaa har'a gahe. Fuulduraafis kun daran ciminaan irratti hojjetama. Mooraa qabsoo Oromoo fi tokkummaan Oromoos hundeen akkasitti qabsoo irratti waliin falmuun waliin wareegamuu fi dhiiguun qofa ijaarama jennee amanna. Haa ta'u malee OPDO'n akka jaarmiyaatti wal qabatee ajaja TPLF jalaa of bilisoomsee dhaaba daantaa saba Oromoo tiksuuf hojjetuu fi dhaaba jijjiirama fidu ta'ee as baha jedhanii hawwuu fi abdachuun yookiin OPDO irraa waan akkanaa eeguun eenyummaa wayyaanee fi hoogganoota OPDO kanneen saamichaa fi yakkaan wayyaaneetti hidhatanii jiran wallaaluu fi gowwummaa ta'a. Waan ta'eef uummanni keenya wayyaanee fi ergamtoota isaa kanneen amma illee irra keessa OPDO wayyaanee jalatti korkodanii hidhanii sabboontota OPDO keessa jiranitti illee gufuu guddaa ta'anii jiran akkasuma sirna wayyaanee miciliksee irra taruudhaan galii isaatti tarkaanfatuuf akka hojjetu hubachiifna. Uummanni keenya OPDO kan wayyaaneen akka jaarmiyaa siyaasaatti eenyummaa fi ilaalcha ofiitiin wayyaanummaadhaan cuubee tolfate keessaan jijjiiramni wayii as bahuu mala jedhee abdachuun dogoggora seenaa guddaa ta'uu beekee ololaa fi diraamaa bifa kamiinuu fi qaama kamiinuu tolfamu irraa ijaa fi gurra cufachuudhaan ofii fi walii isaa qofa irratti abdatee jaarmiyaa isaa jabeeffachuudhaan qabsoo bifa hundaan itti jiru dachaan finiinsuudhaan humna farra nagaa naannichaa farra dimokiraasii fi diina ummattoota hundaa ta'e kana TPLF of duraa kaasuu fi maqsuuf murannoodhaan socho'uun daandii filmaata biraa hin qabne ta'uu adda bilisummaa Oromoo gad-jabeessee hubachiisa. Hubachiisa kana irra dhaabbatuudhaan miidiyaa wayyaanee irraan holola shiraan guutame kan jijjiirama fakkeeffamee yeroo yeroodhaan lallabamu jalqabe kana osoo hin alanfatne akka hin liqimsine ummata keenya hubachiisna.
Opiidiyoon jijjiirama fiduuf akka waan bilisa taate tokkotti ololatti fakkeessii afarfamaa jiru kanaan osoo hin dogoggorre uummanni keenya galii qabsoo isaa kan ta'e mirga abbaa biyyummaa isaa harkatti galfachuuf bayyaannatoo fi ciminaan akkasumas tokkummaadhaan akka socho'u gad jabeessinee dhaammannam. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati. Ijoo dubbii Adda Bilisummaa Oromoo. waan dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa sagantaa biraan hanga wal agarruutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati.